Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee walitti deebineetiin jira. Hanga xumuraatti waliin turtii akka taasiftan isin affeerra. Qaroo miidiyaa like, share, subscribe gochuun yaada keessanis karaa koomentiin nu biraan gahuun dagatina. Waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliyaatti harkatti taasifame IGAD dinqisiifate. Hoogganaan olaanaan IGAD Dr. Warqinaa Gabayyoo waliigaltee mootummaa Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti tarkii Ankaaratti taasifame jajataniiru. Waliigalteen murteessaan kun hidhata hawaasa biyyoota lameenii waggoota dheeraaf ture jabeessuu irratti tarkaanfii murteessaadha jedhan. Itti dabaluunis cichoomina biyyoota kunneenii dhimmoota isaanii karaa nagaan hiikuuf kan qabanidha jedhaniiru. Danqaawwan furuuf tasgabbii mirkaneessuuf akkasumas gaanfa Afrikaatti badhaadhina fiduuf tattaaffiin dippiloomaasii akkasii murteessaa ta'uu Dr. Warqinaan eeraniiru. Kana malees shoora jabaa pirezidaantii Turkii Recep Tayyip Erdogan marii kanaaf gumaachaniif galateeffatanii waliigalticha bu'uura murteessaadha jedhaniiru. Itoophiyaan waliigaltee ulaa galaanaa bulchiinsa Somaaliilaand kan Soomaaliyaan qaama kiyya jettu waliin raawwachuun Soomaaliyaa waliin erga wal dhabdee waggaaf deemaa jirti. Adde Adaanech ragaa ittisaaf obbo Taayyee Danda'aa waamanii mana murtiitti osoo hin dhiyaatin hafan. Obbo Taayyee Danda'aa torbaan dura hidhaa waggaa booda wabiidhaan gadhiifamuun ni yaadatama. Abbaa alangaa federaalaan himatamanii mana sirreessaatti dhimmi isaanii hordofamaa kan turan obbo Taayyee Danda'aan wabii erga mana hidhaatii bahanii booda yeroo jalqabaaf har'a mana murtiitti deebi'an. Deetaa ministeera nagahaa kan turan obbo Taayyeen himataawwan sadi irratti saaqame keessaa lamaan bilisa erga jedhamanii booda himata dhimma meeshaa waraanaa seeraan alaa mana isaaniitti argamerra jedhame akka ofirraa ittisan ajajamuun isaanii yaadatama. Haaluma kanaan ragaalee ittisaa waammatan shan keessaa lama kana dura mana murtiitti argamuun isaanii jecha isaanii kan kennan yommuu ta'u manni murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataa jecha ragaalee ittisaa hafanii dhageeffachuuf guyyaa har'aatti beellamee ture. Hidhaa waggaa tokko booda wabiin torban dura kan hiikaman obbo Taayyeen yeroo beellama isaanii dursee qe'ee mana marichaatti argamuun eegaa turan. Ragaalee ittisaa obbo Taayyee dhimmicha ni beeku jechuun waammatan keessaa tokko ministeera muummee Dr. Abiy Ahmedidha. Ta'us waamichaaf xalayaan waamichaa akka isaan hin geenye himama. Namni biraa kantiibaa magaalaa Finfinnee Adde Adaanech Abeebee ministeera magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa kan ta'an Adde Caaltuu Saaniidha. Akkasumas ministeera nagahaa kan turanii fi dhiheenya ambaasaaddara ta'uun kan muudaman Binnaal Andu'aalamii fi poolisii federaalaatti ajajaa qajeelcha waliigalaa ittisa yakkaa kan ta'an komishinara itti aanaa Malaakuu Faantaas kanneen waamichi taasifameef keessaa isaaniidha. Ambaasaaddar Binnaal Andu'aalamii fi komishinarri itti aanaa Malaakuu Faantaa kanaan dura dhaddacha irratti dhihaachuun jecha isaanii kennaniiru. Manni murtii jecha ragaalee hafanii dhageeffachuuf har'atti beellamee ture. Haa ta'u malee ragaalee ittisaa hafan sadeen keessaa namuu dhaddacha har'aa irratti hin hirmaanne. Kantiibaa magaalaa Finfinnee Adde Adaanech Abeebee fi ministeera magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa kan ta'an Caaltuu Saaniif waraqaa waamichaa erguu kan hime manni murtichaa xalayaan Caaltuu Saanii biyya alaa jiraachuu isaanii himu akka isaan qaqqabe himeera. Gama biraatiin abbaa alangaa obbo Taayyee Danda'aa mana sirreessaatii bahuu isaaniitiin ragaalee ittisaa isaanii ofiif akka waammatan mana murtiitti kan iyyate yommuu ta'u manni murtichaa yaada gama abbaa alangaan dhiyaate kuffiseera. Dhumarrattis manni murtichaa jecha ragaalee ittisaa himatamaa dhageeffachuuf akka lakkoofsa Itoophiyaa gurraandhala 6 bara 2017tti beellama qabateera. Magaalaa Shaggaritti sagantaa nyaata barataan Inisheetiivii addaa nyaata aannanii fi killee eegale. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Koyyeeffacheetti sagantaa nyaata barataa Inisheetiivii nyaata addaa aannanii fi hanqaaquu eegaluun ibsameera. Inisheetiivii nyaata addaa aannanii fi killee eegaluu kan daa'imman manneen barnootaa bu'uura boruuf faccee fi kataboo keessatti barachaa jiran 800 ol fayyadamoo taasisu ragaan komishinicharraa argame ni mul'isa. Akka magaalichaatti manneen barnootaa bu'uura boruu 658 sadarkaa tokkoffaa 443 fi sadarkaa lammaffaa 57 walumaa galatti manneen barnootaa 1158 ta'an keessatti adeemsi baruu fi barsiisuu gaggeeffamaa jira. Manneen barnootaa kana keessatti barattoonni 300 fi 74 fi 844 barnoota isaanii hordofaa jiraachuunis ibsameera. Jilli kantiibaa magaalaa Shaggar Dr. Tashooma Addunyaan durfamu manneen barnootaa kutaa magaalaa Koyyeeffachee keessatti argaman daawwachuu isaanii inisheetiivii nyaata adda addaa kana eegalchiisaniiru. Tajaajilli godaantotaa fi godaansa deebistoota Itoophiyaa godaantota ulaagaa hin guunne garaagarummaa tokko malee tajaajila kennaa jiraachuu beeksise. Itoophiyaan godaantotaa fi koola gaafattoota miiliyoona 1 ol biyyoota 26 irraa dhufan simachuun keessummeessaa jiraachuunis ibsameera. Godaantonni kunneen harki caalaan biyyoota ollaa kanneen akka Suudaan Kibbaa, Soomaaliyaa, Suudaanii fi Eertiriyaa irraa kan dhufan ta'uun seerama. Kun osoo kanaan jirtu tibbana Itoophiyaan godaantota Eertiriyaa hidhuun dhumaatiif saaxilaa jirti jechuun ololli deemaa jiru olola sobaa ta'us beeksiseera. Ragaa sobaa fi olola maqaballeessii ta'us tajaajilichi himeera. Godaantotaa fi koola galtoota Eertiriyaa Itoophiyaatti argaman irratti haleellaa hidhaa
hidhaa hin malle raawwatamaa jira jechuun miidiyaaleen biyya keessaa fi kan biyya alaas ololchaa jiran kan bu'uura hin qabne ta'uu ibsa baasaniin himaniiru. Hojii qulqulleessuu hojjetameen godaantonnii fi koola gaafattoonni hidhaa fi dhamaatiif saaxilaman kan hin jirre ta'uus mirkaneessaniiru. Gama biraatiin ololli godaantota nyaachisuun dhaabbateera jedhamuun odeeffamuun tamsa'aa tures kan sobaa ta'uu himameera. Tajaajilichi godaantotaa fi koola gaafattoota ulaagaa hin guunneefillee garaagarummaa tokko malee tajaajila kennaa jiraachuu ibseera. Korporeeshiniin daandii baaburaa Itoophiyaa fi dhaabbanni Xaaliyaanii Kooyipaa jedhamu walitti hidhamiinsa guddina pirojektoota bu'uuraalee misoomaa cimsuu irratti waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteessan. Hojii raawwachiisaan itti aanaan damee tarsiimoo misooma biizinasii korporeeshinichaa Injiinar Geetuu Gizaaw akka jedhanitti waliigaltichi bu'uuraalee misoomaa biyyattii ammayyeessuu cinatti muuxannoo dhaabbatichi qabutti fayyadamuun daandii baaburaa fi loojistiksii sadarkaa isaa eeggate dhugoomsuuf shoora guddaa qaba jedhan. Hojii gaggeessaan olaanaan dhaabbata Kooyipaa Dr. Viitoon gama isaaniitiin akka jedhanitti muuxannoon olaanaan qabaniin Itoophiyaa gama ijaarsa bu'uuraalee misoomaan daandii baaburaas ta'ee kanneen biroon Itoophiyaaf deeggarsa gorsaa teeknikaa fi mallaqaan kan deeggaran ta'uu himaniiru. Waltajjichi deeggarsa ijaarsa giddugalawwan loojistiksii daandii Itiyoo Jibuutii irratti argaman kanneen akka Andoodee, Mojoo, terminaala geejjibaa magaalaa Adaamaa akkasumas giddugala industirii fi loojistiksii Malkaa Jabduu of keessatti kan qabatudha. Hojjettoonni mootummaa naannoo kibba lixa Itoophiyaa aanaa Maajii kaffaltiin mindaa ji'a 3 addaan citu himan. Hojjettoonni biiroolee mootummaa naannoo kibba lixa Itoophiyaa godina Oomoo lixaa aanaa Maajii ji'oota 3f kaffaltiin mindaa malee turuu himaniiru. Sababa harkifannaa mindaa kanaan baasii bu'uuraa akka kaffaltii kiraa manaa kaffaluu dhabuun kireeffattootaa fi namoonni mana kireessan rakkoo keessa galuu himaniiru. Buufataalee fayyaa kan liqiidhaan hojjettoota mootummaaf tajaajila kennaa turan sababuma rakkoo mallaqaatiin tajaajila kennuu dhaabaniiru jedhan. Hojjettoonni tokko mana kireeffatan keessaa baafamanii jiraachuu fi jijjiirraa hojii taasifamaa jiraachuuf maddi dhimmichi dhiyeenyatti qabu himeera. Sababa harkifannaa mindaa kanaatiin hojjettoonni hedduun hojii humnaa guyyaa hojjechuuf dirqamni irra jedhan. Harkifannaan mindaan kun adeemsa baruu fi barsiisuu irratti dhiibbaa uumaa jiraachuu barsiisonni kunniin himaniiru. Oduun kun Addis Standard. Ijaarsi buufata xiyyaaraa Mattuu Goree 60 irra gahe. Jiilli mana marii bakka bu'oota uummataatti ministeera waamamaa olaanaa mootummaa Dr. Tasfaayee Baljigeen durfamu ijaarsa buufata xiyyaaraa Mattuu Goree daawwateera. Buufanni xiyyaarichaa sosochii hawaas dinagdee naannichaa guddisuuf qooda olaanaa qabaachuu Dr. Tasfaayeen asumarratti himaniiru. Qabeenya kuufamaa godinichatti argamu misoomsuun godina dinagdee biyyaa fi badhaadhina hawaasaaf oolchuuf gahee qabaachuu himaniiru. Ijaarsi pirojektoota yeroo kaa'ameef keessatti akka xumuramu hordoffiin kan taasifamu ta'us cimsanii dubbataniiru. Ijaarsi buufatichaa 60 irra gahuu mahandifni pirojektichaa Asmallash Balaa himaniiru. Ijaarsa isaa yeroo kaa'ame keessatti xumuruuf xiyyeeffannoon addaan hojjetamaa jiraachuu tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera. Biyyoonni BRICS Artificial Intelligence irratti waloon hojjechuuf jedhame. Biyyoonni BRICS damee Artificial Intelligence irratti waloon hojjechuuf tumsa damee teeknooloojii qaban cimsuuf ta'uun eerameera. Fandiin investimentii Raashiyaa qindoomina misooma waloo Artificial Intelligence BRICS irratti xiyyeeffate ifoomeera. Hojii raawwachiisaan fandii investimentii Raashiyaa Kaariil Dimitiriif Raashiyaa, Chaayinaa, Hind, Biraazil, Iraanii fi gamtaa Emireetota Arabaa dhaabbilee bobba'an 20 ol Artificial Intelligence BRICSitti makamaniiru jedhama. Dhaabbilee kanneen keessaa yuunivarsiitiiwwan, dhaabbilee wal'aansaa, oomishtoota qorichaa, misoomsitoota bu'uuraalee misoomaa, faayinaansii, ogeeyyii kalaqaa teeknooloojii fi oomishoota baatirii elektirikii fi kanneen biroo akka keessatti argaman himameera. Qindoominni garee Artificial Intelligence biyyoota miseensa BRICS saffisaa fi dandeettii caaluun misooma waloo akka cimsan kan taasisudha jedhama. Pirezidaantiin haaraan Somaaliilaand sirna kakuu raawwatan. Filannoo Somaaliilaand torbaan muraasa dura geggeeffameen kan mo'atan Abdurrahmaan Mohammad Abdullaahi yeroo har'a muddee 12 bara 2024 pirezidaantii Somaaliilaand ta'uun kakuu raawwataniiru. Dabalataan itti aanaan pirezidaantii Somaaliilaand ta'uun kan filaman Muhammad Ali sirna kakuu raawwachuu isaanii waajjirri pirezidaantii Somaaliilaand beeksiseera. Pirezidaantii Abdurrahmaan Mohammad Abdullaahi sagantaa kakuu raawwachuu isaanii irratti haasaa taasisaniin Rippaabilika Somaaliilaand beekamtii idil-addunyaa argachuun akka isheef malu addunyaatti himuu qabna jedhan. Guyyaa har'aa aangoo isaanii pirezidaantii haaraaf kan dabarsan Muusee Bihii Abdii gama isaaniitiin hafuura gaariin aangoo pirezidaantummaa Somaaliilaand pirezidaantii haaraa filannichaa injifataniif dabarsinee jirra jedhan. Sirna kakuu raawwachuu har'a gaggeeffame kana irratti jiilli Itoophiyaa pirezidaantii naannoo Somaalee obbo Mustafee Muhammadiin durfamus hirmaateera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Gaazatti waliigaltee dhukaasa dhaabuu saffisaan akka taasifamu murtee dabarse. Yaa'iin waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Israa'elii fi Hamaas gidduutti waliigaltee dhukaasa dhaabuu saffisaan akka taasifamu murtee dabarseera. Namoonni ukkaanfaman ulaagaa tokko malee akka gadi lakkifaman yaa'icha irratti murtaa'eera.
Murtoon kun sagalee deeggarsaa 158 fi sagalee hin laanne 13 kan ragga'e yommuu ta'u, lammiilee Filisxeem Gaazatti argamaniif deeggarsi namoomaa yeroo ariifachiisaa akka dhihaatus gaafateera. Ameerikaa fi Israa'el garuu murtoo kana gama isaaniitiin kan hin fudhanne ta'uu isaanii France 24 gabaaseera. Dabalataan yaa'ichi dhaabbilee deeggartootaa hojii deeggarsaa dhiyeessuu akka itti fufaniif Israa'el dhoorkaa dabarsitee turte akka kaaftus gabaasaniiru. Yaadni murtoo kun sagalee deeggarsaa 159, sagalee mormii, sagalee fi sagalee hin laanne 11 xumuramuu gabaasichi eereera. Dura taa'aa Komishinii Gamtaa Afrikaa ta'uuf kaadhimamtoonni dhihaatan boru falmii isaanii ni eegalu. Dura taa'aa Komishinii Gamtaa Afrikaa ta'uuf kaadhimamtoonni 3 kan dhihaatan yommuu ta'u, guyyaa boruu falmii isaanii ifatti ni eegalu. Ministeerri muummee duraanii Keeniyaa Raayilaa Odingaa, ministeera dhimma alaa duraanii Jibuutii Mohammad Ali Yusufii fi ministeera dhimma alaa duraanii Maadaagaskar Riichaard asirratti kan hirmaatanidha. Kaadhimamtoonni kunneen boruu sagantaa fi karoora isaanii ilaalchisee falmii kan taasisan ta'uu ragaan Gamtaa Afrikaa irraa argame ni mul'isa. Dhaabbanni Meettaa kabaja guyyaa Tiraamp aangoo fudhatuuf $1 miiliyoona gumaachuu ibse. Dhaabbanni Feesbuukii, Waatsaappii, Instaagiraamii Meettaan kabaja guyyaa aangoo fudhachuu Doonaald Tiraampiif $1 miiliyoona gumaachuu ibseera. Hojii raawwachiisaa olaanaan dhaabbatichaa Maark Zuukanberg baatii darbee mana jireenyaa Doonaald Tiraamp erga daawwatanii booda mallaqa kana gumaachuu isaanii ibsaniiru. Maark Zuukanberg dabalatee hojii raawwachiiftonni dabalataa Appilii fi Googil pirezidaantii Ameerikaa haaraa ta'uun filataman Doonaald Tiraamp waliin tumsaan hojjechuu fedhii qabaachuu himaniiru. Haleellaa Gaazatti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 35 ajjeefaman. Akka ragaaleen agarsiisanitti kanneen keessaa 12 konkolaattota gargaarsaa eegaa kan turan himameera. Hannaa fi saamicha irraa konkolaattota deeggarsaa eegaa osoo jiranii Raafaa keessatti waardiyyoonni 7 ajjeefamuu isaanii himameera. Akka hojjettoonni UN jedhanitti dhiyeesseen gama kibba Gaazaatti akka hin seenne hanni gufuu guddaa ta'eera jedhan. Waraanni Israa'el shororkeessitoota Hamaas hidhannoo qaban kan konkolaattota fe'umsaa kana butuuf karoorfatan irratti haleellaa raawwadhe jechuun ibseera. Haleellaa biraan Israa'el naannoo kaampii baqattootaa Nuseeraatti namoonni 15 ajjeefamuu raayyaan ittisaa siivilii beeksiseera. Konkolaattonni fe'umsaa kunneen daakuu fe'anii gara manneen kuusaa kan dhaabbata baqattoota Filisxeemitti geessuu deemaa jiraniira jedhan. Awustiraaliyaa keessatti daa'imman waggaa 10 ta'an hidhaan ga'eessotaa isaa mudachuuf jedhame. Kutaan biyya Awustiraaliyaa Kuwiisland seera daa'imman umriin isaanii waggaa 10 ta'e yoo akka tasaa yakka ajjechaa haleellaa cimaa fi cabsanii seenuun itti murtaa'e adabbii ga'eessotaa wajjin wal fakkaatu akka isaan mudatu himameera. Seerri adabbii cimaa kun akka daa'immanii fi dargaggoonni yakkoota akkasii irraa of qusatan kan dhorkuudha jedhan. Haa ta'u malee ogeeyyiin hedduun adabbiin cimaan yakka dargaggoota akka hin hir'isnee fi hammeessuu akka danda'u qorannoon agarsiisu baheetiin jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanis seerri kun waliigalteewwan mirga namoomaa daa'immanii tuffachuu fi seera addunyaa kan cabsuudha jechuun qeeqeera. Kaanaadaatti namoota 20 keessaa tokko deeggarsa ogeessa fayyaan du'a jedhame. Namoonni eeyyama isaaniin gargaarsa ogeessa fayyaatiin du'uun yuutineeziyaa kan jedhamudha. Kaanaadaatti waggaa 5ffaan walitti fufinsaan lakkoofsi namoota haala kanaan du'anii dabalaa jiraachuunis himame. Haala kanaan du'uu Kaanaadaan bara 2016tti erga seera qabeessa gooteen as waggaa 5ffaaf ibsa baasteen namoonni adeemsa kanaan du'uu filatanii lakkoofsi isaanii hammaataa dhufeera jedhan. Bara darbe qofa namoonni 15,300 ta'an du'a ogeessa fayyaan deeggarameen du'aniiru. Kunis du'a biyyattii keessatti mudatu keessaa harka 4.7 qabata jedhama. Yeroo ammaa seeratumtoonni biyyattii yuutineeziyaa namoota dhukkuba sammuu qaban bara 2027tti fayyadamoo akka ta'aniif tajaajila bal'isuuf hojjechaa jiraachuunis himameera. Kaanaadaan biyyoota waggaa 10 darbe keessatti seera ogeessaan deeggaramanii du'uu fudhatan yoo taatu, Niwuzilaand, Ispeenii fi Awustiraaliyaan illee seera qabeessa godhaniiru. Kabajamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.